Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun qubee afaan Oromooti. Warroonni qubee afaan Oromoo haalaan tolche kanaan daantaleedhaan tolchuu barbaadan, takkaa jirbiidhaan tolchuu barbaadan, bakkee viidiyoo qubee kanneenitti argattan yuutuuba ogummaa harkaa jedhu yookaan Raabiyaa Kadir jedhurraa, akkasumas feesbuuknis Raabiyaa Kadir takkaa ogummaa harkaa jedha. Gara isiniin danda'ameen feesbuuka yookaan yuutuubaan viidiyoo argachuu dandeettanii isiniin jedha. Warroonni qubee afaan Oromoo jaalattan yuutuubas sabiskiraayib laayikii godhaa, feesbuukas laayikii godhaa. Jaalala qubee afaan Oromootiif qabdan agarsiisaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun ogummaa harkaati. Warroonni ogummaa harkaa kana baruu barbaaddan viidiyoonni ogummaa harkaa kanarraa argattan yuutuuba ogummaa harkaa takkaa Raabiyaa Kadir jettanii yuutuubarra seentanii sarchii yoo gootan jalqabarraa hanga dhumaatti akkamitti daantaleedhaan qubee afaan Oromoo akka tolche ni ilaaltu, irraa barattu jechuudha. Achuma warroonni qubee afaan Oromoo jaalattani laayikii gochuu hin dagatina isiniin jedha. Hamma kallattii mandalagassan jalqabarratti ni qopheeffattu isa kana. Itti aansitanii kirrii bifa barbaadan ni qopheeffattu. Nama bifa kanaan dalaguudhaaf bifa kana qopheeffatte. Erga bifa kanaan qopheeffannee caafii yookaan akira jirbiidhaa haala kanaan ni qabdu. Ergasii booda akkana ni goona. Ergasii booda bismillah takka lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afur irra dhiifna. Ergasii booda ittiin marraa haala kanaan takka lama sadii sadaffaa kana jalaanii galcheenyaa jechuudha. Haala kanaan qabneeti as baafna. Haala kanaan bakka takkatti lama deebina. Akkana jechuun akkam yoo isiniif hin galle bakkuma takkatti kanatti taraa lama deebina jechuudha. Takka amma lama nu hafe. Bakka itti aantu dabarra. Bakka itti aantuttis taraa lama deebina. Amma takka dhoofna. Bakka kanatti lama deebina jechuudha. Lama dhoofna amma bakka itti aantutti. Ammas takka dhoofna. Amma takka dhoofna. Amma waan hafe kana lama lamaan xumurraa jechuudha. Bakka takkatti lama deebina. Bakka tanitti amma taraa takka deebina tun takka lamatti lammata amma takka hafe lama goonee jirra jechuudha.
isteeppii lammattaatti dabarra. Isteeppii lammataatis haaluma kanaan akkuma duraatti akka inni qabna takka 20 dhoofna jechuudha. Kana 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 19 20 21 digdama qofa dhoofnaa takka irraa baafna. Amma tokko hanga 6 lama lamaan dhoofna. Takka 2 3 4 5 hanga 7 lama lamaan dhoofna. Sun akkam yoo jettan jechi yoo isinii galuu dhabe gocha ilaaltu. Takka 2 3 sadaffaa jalaan hin galseenna. Hanga 6tti lama lamaan dhoofna jechuudha. Takka lama bakka takkatti lama lamaan dhoofna jechuun bakka takkatti lama deebina. Tun takka lama jechuudha. Bakka itti aanuttis lama deebina. Amma 6 dhoofnee mirkaneeffannaa. Takka 2 3 4 5 6ffaan asii haala kanaan. Amma takka takkaaniin xumuraa jechuudha. Takka takka jechuun bakka takkatti akkuma deebina.
murree jirra jechuudha. Irraan murraa mursiis fidannee akkuma kan dura. Nuti haala kanaan xumurre. Amma isteeppii itti aanutti dabarraa jechuudha. Isteeppiin itti aanu limmee ni fidanna. Ergasii booda jibbimatti hin dhoofne itti asitti goona. Nyaaseen nuti yaabanii aadan. Akhiran. Dalaanin seenseenu haala kanaan. Ammas asiin haala kanaan hin gaddeebifna. Erga haala kanaan tolchinee irraan murraa jechuudha. Ammas irraan murraa amma bakka itti aanutti dabarraa jechuudha. Haala kanaan. Ammas itti goonaa limmeetti. Ammas akkuma duraa haala kanaan dalaaniin
argitan kanaan qubee egaa isin duratti tolchee isin agarsiisee jira jechuudha. Haaluma argitan kanaan. A irraa amma tolchee egaa biraan ga'ee jira. Warroonni A irraa hanga dhumaatti ilaaluu barbaadan yuutuubni kiyya ogummaa harkaa jedha. Takka Raabiyaa Kadir jedha. Sabiskiraayib gootanii akka irraa barattan isin affeera. Assalaamu alaikum.